hafuura isaanii uummatanii jiru. Har'as dhiirri isaanii lafee isaanii alaabaa fuula keenya namoonni mana hidhaa keessatti dararamanii akka alaabaa keessatti lubbuun isaanii gadootu hojjetanii al tokko guyyaa har'aa gammoojjii keessatti wareegaman subutuu al tokko hojjetanii kan ilaalanii maal jedhu turan. Baay'ee gammadamee har'aa kana arguu kootiif uummanni Oromoo biyya kana keessa jirtan biyya alaa jirtan istaadiyoomii kana keessatti wal geessan